Akkam jirtu fayyaa keessanii kabajamtoota daawwattoota BMM Oro. Guyyaa Raammoo YouTubeeraaf studio waraabbii sagalee jaalatamaa kabajamaa sabboonaa obboleessa keenya Faisal Abdurrahman kunoo kan itti ilaala birrii abbaa dhibbaa fakkaata fuulli isaa. Kanaaf irroo studioon kana fakkaata ani immoo comedian Buzex bohaarsa jedhama. Kanaaf hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii. Yeroo dhiyootti waan gurguddaa isinii qabannee studio kanaa wajjinis isinii dhufuudhaafis amma hojiiwwan eegallee jirru maqaa studio kanaatiin waadaa isinii galla. Xirroo chaawala. Xirroo. Kanaaf studio kanatti dhuftanii warri waaqeffachuu barbaadan sirba keessan kunoo ilal mataa salal mallayyoon isaa warqee uffata ilal kiiboordii isaa dhala. Asii taa'ee tidin bani mee tokko amma bakka nyaatu sirbeeti. Eessatti sirbu isaa? Eessatti sirbu? Asitti sirbu? Achi booddee akka jedhu ni gaa. Ilaala nan sirbamu fakkeenyaaf studio kana gaafa dhuftan jechuudha. Akkuma isinitti miidhee hin isinitti miidhee hin turre garuu subscribe godhaa kaayi. Xirrootuufi subscribe godhaa. BMM Oro jechuun immoo Buzex multimedia yeroo dhiyootti kan isin dhufu kan Oromoota jechuudha. Kanaaf annumee jira maalumaaf yasaadoo qabdee sagalee irraan deebi'a. Meejarri kokkam sagaleen sirban jaaladhuuf danda'u tokko jira. Sirban jaaladhuuf danda'u kun maal ta'e beektaa? Hambari Canada rada di gom hawala Canada radi gom hendena tekni odim diri barangena het diranyi mangera ket girum giranjelang po het giranjera hip angolam temin kom pandara di gom cuman hi coba indagan rapidam single sagaleen koi jettu mangara de gala gambori hey nyangara da la yambadi kam kamo night in anjire giri ga gambori kabde amma ketir bugara agar tani sagalee na kasbari du kapala nagam jet nagam Get! Galatoma daawwattoota kooti qoosaa studio keessatti waan hedduu isaa taphatan kan kana caalaa nama kofalchiisu riilii isaa jira. Nama nan taphadhe Faisal Abdurrahman xirroo studio kana fakkaata. BMM YouTubein kanuma Buzex bohaarsaa Buzex akka officialis walitti linkii ganaa walitti linkii goona erga linkii goone booddee xirrootuufis subscribe godhaa waan tokko kasartan wallahi billahi garbeeli maaramii kasartan hundi keessan iyyuu jechuudha. Isin jaaladha galatoomaadha galatooma ammas deebi'een dhufu nan dhufa ulfaadha. Xirroo studio kana fakkaata Faisal Abdurrahman kun comedian Buzex bohaarsaati. Comedian Buzex bohaarsaa chaawla mandara keessatti Buzex bohaarsaa Faisal Abdurrahman xirroo studio yes.